garuu maali video waraabama kun hojjetama namni kun immoo nama rabbii ture ansaari seexanumatu yiwasawwasteeni malee kun namni kun nama rabbii ture ansaar kanaan jedha jiranus jiru yeroon ergarume kaayidheetti nama balballi waaqarraasi bira nama wasaameen fudhataniitu fakkaatamu fudhatteettamoo fakkaata sagaleen kee sirrii miti maanni salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jarri musliimoota bagara badaan isininge nagara akkam jirtu garuu sin naguma suurii nyaatami soomni maal fakkaata ma akkas jennu Ramadan ni ga'e kunutuma akka kanaatti jiru waan isin dhibu keessa mo Ramadan kana keessatti hojii guddaa kan hojjani dabarsin rabbiin nu haa taasisu jedha viidiyoon garaa kan ba'aa jiru jira viidiyoon baay'een kan irratti haasa'amaa jiru jira viidiyoon nama wayis kan ba'ee jira viidiyoon kun akkamitti ba'e ofuma isaatiif gadhiisee moo namatu is jalaa gadhiise ofii isaatiif waraabee kan jedhamus jira garuu Ramadan kana keessa moonti nu gochuu qabne tokko lama sadii jenni kan kaasnu ni tokko faammaa inni maaf namaan baga rabbisin hingeen jettan qoy homaa waan isin qalchi tokko hin jiru amma yoonaatti namni na eebbise hin jiru isaka namuma na eebbisu na beemo moosichi na eebbiftanii jara keessa isaka moo nama hundatti na eebbifanii jalmetanii jaawwal ilaalattan inni tokko faaniif inni jalqabaa kana namaan baga rabbisin hingee jechuu afaan keessa naa ba'u atamma yoo manaan jette mime isa male orota isa male baga rabbisin hingee jechuu barachuu qabdu tokko fa inni lafaamu maa inni Ramadana guyyaa guutuu soomtanii daqiiqaa tokko lama jettanii Allah akkasitti jarri azaanii eeggatam nagaa keessanii miti fayyaadha miti jirtu naguma akkami lafti nagaadha daqiiqaa tokko lama obsu dadhabnaa sa'aatii 12 wayii guutuu obsitanii gaatan dhiisaa male orota wadana rabsisnu dhiisaa nyaataa jedhame akkasin ta'a biddeenaa jettanii akkas taatu sin waan takkasitu nu qunname jarri kaan immoo jarri woduu godha akkas guutan walhudu dandandanali waqablu tabtabtabani والسقف سقسق لي والرقص قطابين وقات ربع صدق كسجرت جدي يا دعم اللي جرك كان قوتان وقات ربع صدق كسا كسينغوني سن جزيريف سوما جل كابدنا كسينغوني ngoni haki rabbi gotita wato ko din som duga rabbi gotita takkasiin jedhe inni sadafa ammoo inni tarawih gize salaatanu nama gudda bira dhaabachuu dhabu akka kanaatti nama gudda bira dhaabbatanii waadanuu dhageessu kan jedhu jira nama gudda bira dhaabbachuu keessanitu hafe gaariidha jedhame kana saamus jira angaru akkasin jedhu gara biraatiin immoo Ramadana keessa jarra akkas gootan miti ko amma jarri kun wal fuudhanii jiru moo waliin fuuname akka akkasti qabatame akkasti wal ammatame ni jedhamu kun Ramadan Karim nun jira jirtu dhugaadha amma kana wanta kana dhugaadha jennee sinamanu orota kana maal jettu sin kun maala jedhamu warra kana maala goon wanta kana kun maala jedhamudha amma meeme maaki waan kana maal jettaati gubanni waynu masalpanni la ilaha illallah Ramadan Karim durbaaf inni sadaffaamu maani Ramadana kana keessa namoota gammachiisu namoota bohaarsuu jettanii utaaluun keessan haafu jedhamaa jira hafteettaa gurbaakoo Afteetta afaan sooma kanaatiin inni arfaffaa yookaan inni shanaffaa mumaa inni adaraa Jamiila maaf akkas garaa jabaatti Jamiila adaraa rabbii maal anta jetta Jamiila Kadir ani siikeera anti taaliqa arra egaltee Jamiila Kadir hiikamtee jirta an isinii kee jira Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Okaash Sheekh Adam irra gara Jamiila Kadir yeroo dheeraa waliin dabarsine kan ta'u akka malee hin ta'u taatelee nuti argamte hundaaf afwa lillah dhiifama jecha cinaan maharii keessanii kan 10,000 birriin 5,000 deenii rabbiin irratti haa ta'u halkanis dubboo namaa dubbachaa bulu guyyaallee dubboo namaa dubbachaa oolu dadhabne
akkas inshallah ramadaana nagaan soomuu barbaanna ani isin eekee jira nagaan na jiraadha share riposti godhaa biraan ga'a. Jamiilaan akka kanaatti xallaqamtee jirti. Asirratti immoo TikTok irratti wanti xallaqamu kun waan akka kamiiti? TikTok irratti wal fuutanii TikTok irratti wal fuudhamee wal xallaqamaa jira. Kunis gaaffii guddaa keessa kan galudha. Jamiila adaraa rabbicha si xallaqamee jira rakkina isaa ati immoo borroftee kan nutti himtaa. Inni arfaffaan immoo inni Jamiilaan akka kanaatti sagaddii jedhan. لسوف أعود يا أمي Jamiila akka kanaatti salaatuun hin ta'u dhugaa rabbicha kun xallaqamuu nama geessisayyuu kun Jamiila adaraa rabbi harka qullaa maal qullaa akkuma mana keessa deemamuun salaatamu ishee harka kee maratamee waan ta'e godhamee isaanii salaatama malee bijoosee waan ta'an ta'a dhiyaa Jamiila. Inni kan biraamumaa inni jaroonni barnoota baratanii eebbifamtanii kaatan. What's your gender? What is your gender? Or is it Asafa? What is your gender? What is? Oromo. What is your gender? Oromo. Oromo nama baay'ee qabdi. Oromoon bakka bu'aa guddaa qabdi. Oromoo jedha. Oromoo. Jaraka kana kun irra deebi'anii abaratan. What's your gender gizi jedhamtanii gaafatam? My gender. I'm a mechanic. My gender. I'm a mechanic. Akkas jedhamee deebifama warroota. Gurbaan kun akkuma isin agartanu namoota birrii kadhataa jira. Namni tokko birrii kenneefii darbeera. Tokko immoo duddubbaa dhufee akka kanaatti argama. Argatanii dhabuu kan jedhamu kan argatanii kaatanii rabbiin akka kanaatti isin hin dhabsiisini argatanii kaatanii rabbiin akka kanaatti isin hin dhabsiisin aamin jedha kan afarraa Tinggal mau Dubai dulu santi, nama bahaya samun nukue, nama bahaya matan nukue. Abet Dubai, kamu malam tu biar kan juru koki malam. Abet. Boti ari bagai sanu dia masuk. Mal boti itu. Inde Dubai nu biar boti kau ada ni. Dubai lah orang mau di Dubai kan kayaknya. Dubai kan kayaknya kata yang betul. Amma jolle kayaknya mas gutan jolle kayaknya aja. Lapan dia mutu jolle kayaknya harga Dubai kan orang kata boti mau Dubai dulu santi. Nama bahaya samun nukue, nama bahaya matan nukue. Foto sana so Dubai nu ini boti ko Dubai nu. Mana jaibat. Halo. Botiin Dubai indem. Botii ke wotani jara Dubai indem tanu rabbi seni fata rabbi sena fokkisi sujada Dubai jara. Bishoftu Adama Shashamane Naqamti Jimma Roobe fi Mayan magaalota tarsiimoodha. Magaalonni isa kaanoo akkuma akka isaaniitti hin guddatu. Akkuma biyyi guddatetti waliin guddatu. Isaan kanoo karoorsine guddisuu qaba. Magaalaa waamame keessaa magaalaa isaa jiraattu meesin. Angara kotiin eessan jiraadha beektu. Oromiyaa keessan jiraadha bakka isin jiraatu. Barreessuu keessan akka hin dhagane biyyootii kana qofatu guddatti mu jarraan boo jarra akkam akkamii baay'eetu kan haasa'amaa jiru. Jarri kun immoo maqaan hin dhaabneef malee jarri kunis akka jarri keessa jiran namoota irraa dhagaa jiru. Isaa leellisaa kaleessa galgala nama lama VAT'dhaan hin galcha'e. Galcha'e yeroon siin jedhu birrii galcha'e moti. Irrukute makiinaan. Innaa rukuchuu isaa samanee jiraadhaan an amma waa'ee isaa miti anna dhiphisaa jiru. Namni VAT'dhaan rukutamee fi namni baajaajiidhaan rukutame gumaan qixatu kaffala waa'ee. Carraa akkamii taata amma VAT'dhaan hin rukutamu. Carraa qabu maalumaafuu jarre kuni an hin beeku garuu carraa qabu. Du'a keenya rabbi haa bareechuu gizee jedhamu dhageessanii beektu. Baajaajiidhaan du'urra VAT'dhaan du'u wayya. Mootoriidhaan du'urra VAT'dhaan du'u wayya. So jarri VAT'n isin gaccee carraa guddaa qabdu. Carraa guddaatu isinii ba'e. VAT'dhaan gaccaamuun isin kaffaluu qabdu birrii. Nama isin gaccee sana fayyisaadhaaf amma kaffalamuu qaba jedhamaa jira. Maaliif jennaan VAT'dhaan gaccee. Wanta akkanaa kun haasa'amaa jira. Wanti kun maal isinitti fakkaata? Fayyisaa kaffaluu qabamu jara sana jara gaccaametu kaffaluu qaba. Bonii yaatime waan kanaa maal jedhe?
jechuun ati like gizee namni dhufee na bira gasti erga gara biraatiin immoo booniyyeen heerumuudhaaf oorota booniyyeen heerumuudhaaf ani waan takkalee nafuudhaaf bu'a bahii hedduu si deemsisuu danda'a garuu waan hundayyuu danda'udha ka bu'a bahii maali maal fa'a eessa naqa as dhufta ka jechuun bu'a bahii na barbaachisu maal ni reesi fuuchuuf like nafuudhaaf wantoonni si barbaachisanii ኧረ በእናትህ ብዙ ነገር ነው ብዙ ነገር ነው ዋዳንቱ በርባችሰ ጀራም ቦንዬ አንኮ ጀረኪ ሰንቲ እርገቹ ፈኒ ማን እቹን ቦንዬ አማስተለጣፉ ፈኒ ወሮታ ማጀቱ ቦንዬ አስተለጣፉ ፈኒ ማጀቱ ንቅሉ ደሞ አንተ ገሩአቲ ፉዱ ደማፉ ቆፒዳ ያነ ፉዱ ዳ Koso kopi indane wol muna si jira boni ye maldate. Eshi kopi kan kalas okay. Ndom Ishi wanta na barbaachisu maayni si fuuchuuf bu'aa bayin sun maayni. Okay bu'aa bayin sun maal si fakkaate? Dhuga ani sitti baay'isu shuma xixiqqoo sitti mayaani oowaa takka baqa jaalalumatu dursa ishee na fuuchuudhaaf dhuga sitti muu waan na fuuchuudhaaf. Oguma sitti moo? Wallah. Tokkuma sitti memmoo yoo waliin fuune hoo? Wal fuune dirqama. Ta'uu bannaata kaatiin qalladda. Qalbii miti dhugaadhuma. Eshi na fuuchuudhaaf amma fakkeenyaaf ati amma Suudiirraa biyya galuu qabda. Eessa naqa biyya galee? Biyya galuu qabda. ከዛን ኤርገ በየ ገልቴ ቦዳ ኦንላይን ላዚም አቲ በየ ጅራችሁ ቀብደ ቤክቴ መለአን ይሳፍ ኦንላይን ይረወል ፉደን ከና አልፈልገውም አየ ያው አኒ ሰስራይ እንግዲህ ቦ እሺ ጀዴ ከዛን ማልጎታ አከሸሪያቲ ኒካ ወሊደናጅ ማቲክ የትሌ ጃር ሰርገታ Kun beekamaadha yaa kazaan booda ani jechuun nama ani wal fuudhu nama ani jaaladhee like guyyaa lama guyyaa sadii akkas walirraa ni ka godhatanii walirraa turuu cidha booda walirraa turuu saniin hin barbaadu beekte halkanuma sana walitti galuudha jedhati rakkoo gara walitti jabaannu amma qachumaan heerumu injiroo wanta akkasii booniyye maa dara rabbicha akki kana garaa olchi jechuun guyyaan ni beellamama ati seera maatii kiyyatti jaarsa ergattee akka shariyaattis akka seera naannoo keenyattis sun waan dhaabbataadha sun sana dhiisi sun waan hundayyuu ergattee booda guyyaan ni beellamama guyyaa beellamaa san cidha keenya nuuf godhanii gaafa san mana tokko gallaa jechuudha garummoo ati Suudii teessee anas taa'ee kun wal fuudhuun jedhama. Ishi wanta biraa kun salphaadha maanuma booniyye siluma haqiiqatu sirra jira malee nama biraan barbaadinati jechuun amma alantii ekko ansi jira bishibochi rakko gara biraatiin immoo wallagga keessatti wanti hojjetamaa jiru maay wallagga keessatti maaltu ta'e abbootiin aangoo gurguddaanii waan hin taane raawwatanii jiru haa ta'u malee mootummaan jara kana waa tokko gochuun barbaanne fedhii jaraatiin yoo ta'e seerri ba'ee hin jiru akka jarri hidhamanuuf seerri kan tolfame hin jiru. Wanta kanaaf jedhame mucaan kun yookaan gurbaan kun yookaan abbaan aangoo kun akka inni gara hojii isaatti deebi'u yookaan akka inni mana hidhaan galle haasaamee jira. Suuraa kanarratti agartan kun obbo Gammachis Dabalaa jedhamu itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee godina Wallaggaa lixaa kan turan yoo ta'u gocha aadaa fi safuu uummataa cabsu yeroo raawwatan suuraa fi viidiyooleen marsariitii hawaasummaa irratti ergaa tamsa'ee booda guyyaa kaleessaa mirgi addaa himatamuu dhabu obbo Gammachis Dabalaa afyaa'ii caffee Oromiyaatiif dhiyaate sagalee deeggarsaa
dhibba sadiif 95 fi miseensa sagalee hin kennine 3 ragee jira. Mirgi matamuu dhabuu irraa kan mulqame obbo Gammachiis Dabalaa hanga ammaatti to'annoo jala kan hin oolle yoo ta'u seeratti dhiyeessuuf barbaadamaa akka jiranis himameera. Obbolaa keenya shamarraniitiif haadirma. Shamarran waraqaa deeggarsaa tokko gandarraa fudhachuudhaaf kan isaan dirqamsiifamanii akka ulaagaatti jalqaba gaafataman mana sireetti kootu. Hojii garaagaraa argachuudhaaf mana sireetti kootu. Waajjira adda addaatti qacaramuudhaaf mana sireetti kootu. Kanaafiyyuu osoo yeroo tokko tokko carraatu dhiirota taasisee malee shamarraa taane irra ta'e rakkoon kun akka dura ga'u maaliif dagan? Please shamarran keenyaaf sagalee haa ta'u. Wanti deemaa jiru waan nama jibbisiisu, wanti deemaa jiru waan fokkisaadha, wanti deemaa jiru wanta gurratti nama hin tolle. Shamarran keenya amala sagaagalummaa qabaatanii osoo hin ta'in rakkoonis nama dirqamsiifti yeroo tokko dhiisuudhaaf kan. Haa ta'u malee abbootiin aangoo dhugaadha akka kana ni godhu. Garuu dhiirota immoo akka kana jettanii hin arrabsinaa. Fedhiin dhiiraa kan hin beekamnedha jedhanii kan sagalee ta'aa jiran baay'eetu jiru. Fedhii Rabbi dhiiraaf shamara jidduutti uume siyaasa yookaan politika keessa seensina jiran dhugaa Rabbi isin jedha. Keessattuu dhiironni tokko tokko miidiyaa irra ol baataniitiin namichi kun caffee Oromiyaa keessa hojjetaa jaartii hambaa gudeenee seera dhiyaachuu qaba. Chiggaara akkamitti dhiira taateetiin waa'ee dhiirati irra haasofta? Dhiirri yoo waa sadi gootu irraa hin haasamu. Yoo loltu, yoo nyaattu, yoo hin jettu. Sheemiidha. Dhiirri dhiira irraa hin haasamu. Mucaan kun hin gudeenne jaalatteeti itti shaaffaddeet akkasitti xuuxatte agartanii jirtan. Kanaafuu haa shakashaku. Maaltu si ga'e? Dhiira meeti yoo dandeette akkasi shakashaki yookaan immoo xabbasi chiika akkas bareeddu san. Yoo ayina xilaa yookaan immoo shintaami yoo taate immoo dhiisi irraa hin haaseen chaddisi. Skuutti. Kanaafuu namni viidiyoo san gabbaase hoteela ta'a biiroo ta'a eessa akka ta'e hin beekamu seera dhiyaachuu qaba. Gaafatamuu qaba. Thank you so much. Image abbaate sitti haadholu mangist. Waan isin dhibu keessaa viidiyoo kana kan baase ofuma isaatiif natti fakkaata. Viidiyoo kana kan waraabe akkuma isin viidiyoocha sila agartanii yookaan immoo akkuma sana asirratti agartanu viidiyoo kan waraabe kaameeraa kan deemee kaa'e yookiin moobaayilii ofii kan deemee kaa'e of waraabaa ture isuma. Kanaan dura akkuma isin agartanii Afrikaa keessatti Baaltaazar namichi jedhamu akka kana kan godhaa ture viidiyoo ofii isaatiif waraabaa ture. Sanaan booda faayilii isaa keessa gizee galamee ilaalamu wanti kun kan argame. Ammas namichi kun viidiyoo ofumaaf waraabaa ture. Namoonni garuu waan kana haasa'uu barbaanne jara hoteelaa achiitu baase kan jedhaa jiran baay'eetu jiru. Miti viidiyoo kan waraabee isuma. Abbaan alangaa kanarratti maal jedha? Manni miseensa caffee Oromiyaa kanarratti maal haasa'an? Wanni baay'ee waan asirratti ibsamuu mi waan ta'eef abbaan alangaa waliigalaa haasaniitu jiru. Aadaa duudhaa ummatichaatiifis gaarii waan hin taaneef asirratti kaasuu waan hin barbaanneef yakkichaa fi wanti raawwatame waan ulfaataadha. Caffee kanas hin madaalu, uummatas hin madaalu waan ta'eef waan akkasii asirratti kaasuun ulfaataa waan ta'eef dhimmichi isaa immoo warri beeku sirriitti beeka. Kana caalaa immoo dhuunfaadhaanis wanni adda bahuu jiraate mirkaneeffachuu dandeessanii. Gochichi garuu waan asirratti dhiyaachuudhaafis ulfaataa ta'uu fi sadarkaa sanitti kan dhiyaate yakka cimaa akka ta'ee fi rakkoo naamusaa ulfaataa akka ta'e immoo kaasaniiti jiru jechuudha. Gara mirkaneessuutti deemna. Sagalee deeggarsaa buusaa. Miseensa sagaleen kanneen lakkaa sagalee mormii natti mul'atu. Akkaataa sagalee kannameetiin sagalee deeggarsaa 395 sagalee mormiin jiru miseensa sagaleen kanneen sadii sagalee caalmaatiin mirgi addaa himatamuu dhabuudhaaf irraa ka'eeti jira. Yaada murtoo lakkoofsa 12 muraa 2018 tahee hojiirra kan oolu taha. Akka kanaatti namichi kun utuu hin hidhamin yookaan immoo wanti tokko sarran ga'in akka inni gadhiifamu
godhamee jira kanarratti maal qabdu hojiin isaa kun akka inni baay'ee safuu kan cabsuu fi uummata Oromoo biratti kan fudhatama hin qabne akka ta'e ni beekna. Haa ta'u malee kana hojjechuun isaa immoo namoonni baay'een kan akka yakkaatti ilaalan jiran yakka guddaadha. Keessattuu akka amantiitti utuu deemnee akka amantii musliimaatti keessattuu utuu deemnee mucaan sun innis yookaan dajarri lamaanuu akka ajjeefaman ni beekna amantii musliimaatti. Amantii kaan immoo akka inni wanti kun bareechee dhowwamu ni beekna. Amantii keenya ni cabsaa, duudhaa keenya ni cabsaa, wantoota adda addaa keenya cabsaa jira, aadaa keenya cabsaa jira. Namicha kanaaf maal godhamuu qaba? Murtiin akkuma kanaatti deemee yookiin mucaan kun gadhiifamuu qaba jettumoo akkuma kanaatti calluma jedhamee jaallalamuu qaba. Namooti kaaniif maal barsiisaa jiru? Jeroonni akka kana of waraabaa akka kana godhaa jiran maal godhaman hojjetanii yaadu. Sagantaarraaf qabanii kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti booda sadee bultoo aroota aadaa asuuta ati eenyu dikoomatti sheerti barreessu kan dagadee jaraa maayee waan ana wajjin turtan.